nagaan isiniif haa baay'atu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannaa. Kanaafi mee hojii ergamootaa boqonnaa 5 keessa jiru dubbifannaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 maal jedha boqonnaa 5 lakkoofsi tokko namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ture. Inni haadha manaa isaa Safiiraa wajjin walii galee lafa qaban Safiiraa wajjin walii galee gurgurate. Horicha irraa garuu dhufkate gar tokko fidee ergamootatti kenne. Kanas immoo maree haadha manaa isaatiin waan godheef ishiin gaarii gootee hin beekti turte. Phexros yommuu Anaaniyaas akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa kee itti gurgurte keessaas akka dhokattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guute? Qabeenyi kee utuu hin gurgurin kan kee ture. Qabeenyi kee utuu hin gurgurin kan kee ture. Erga gurgurtees horichi harka kee keessa jira miti. Attamitti garaa kee keessatti kana maal ture? Ati namoota sobde miti, Waaqayyoon sobde malee jedheen. Anaaniyaas dubbii kana yommuu dhaga'e lafa dha'ee du'e. Warri kana dhaga'an hundinuu guddaa sodaatan. Dargaggoonni immoo dhufanii reeffa isaa kafananii geessanii awwaalanii jedha. Waaqayyo inni bara baraan jiraatu dubbii kana nuuf haa ibsu. Kutaa kana keessa maaltu jira? Maaltu si guute yookaan maaltu keessa kee jira? Of keessatti maal beektaa? Namoonni tokko tokko jireenya isaanii keessatti waan beekan qabu. Tokko tokko jallaa akka ta'e ofiisaa beeka. Tokko tokko immoo ani gaariidha, nama gaariidha, waan gaarii na keessa jira of beekus jira. Kanaaf maaltu si keessa jira? Maaltu si guute? Namni waan isa guute dubbata yookaan waan isa guute jiraata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isinii hamootaa fi jalloota taatanii utuu jirtanii akkamittiin waan gaarii isin keessaa baareedha. Waan gaariin keessa kan hin jirre jal'aadha, hamaadha. Namoonni waan gaariin keessa isaanii hin jirre, namoonni waan jal'aan keessa isaanii jiru waan gaarii danda'anii dubbatan. Maaltu si guute? Maaltu si keessa jira? Waaqayyo waan keessa kee jiru waan gaarii siif haa godhu. Namichi egaa keessa ofii eenyummaa ofii kana gaarii godhanii beekuun gaariidha. Of beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo baay'ee nan dubbadha kanatti baay'ee nama. Ani waan ati hin qabneen garmalee yoo si jajesi sirrii miti. Waan ati qabduunis immoo waan ati hin qabneenis yoo si jaje, waan ati hin qabneenis yoo si qeeqe sitti dhaga'amuu qabu. Hin qabdu waan ta'eef. Namoonni baay'een yeroo baay'ee waan namni hin qabneenis nama jaju, waan namni hin qabneenis nama qeequ. Kun lamaan isaatu nama dhugaan keessa jiru tokkotti dhaga'amuu hin qabu. Waan ati budaa miti ta'ee namni budaa yoo siin jedhee sitti dhaga'amuu hin qabu. Ati dooktarii miti ta'ee immoo namni piroofeesar dooktarii yoo siin jedhee sitti dhaga'amuu hin qabu. Of tuulummaa isaas. Lamaan isaatu hin qabdu waan ta'eef. Qabda taanaan garuu kan keeti. Wanta ati hin qabne yeroo namni itti si waamu sammuu keetti dhaga'amee of goluu, of loluu hin qabdu. Biyyi lafaa waan nu keessaan beeku, or hiriyaan ati wajjin jiraattu, namni ati wajjin jiraattu, eenyummaa kee isa keessa kee hin beeku. Kanaaf namichi Toom Joon jedhamu tokko akka kanadha. Dubbii cimaa tokko akkas jedheetu dubbata. Adaraa yaa Waaqayyo wanta lama akka sirriitti beekuuf na gargaariidha. Wanta lama akka sirriitti beekuuf na gargaariidha. Maa inni wanti lamaan kun jettanii yaaddu? Tokko jireenya koo keessatti wanta gonkumaa jijjiiruu hin dandeenyeef obsanaaf kennedha. Jireenya koo keessatti
wantan gonkumaa jijjiiruu hin dandeenyeef obsa naaf kennu. ፈጽሞ መቀየር የማልችል ነገር ጌታ ሆይ ትዕግስቱን ስጠኝ እያለ ይጸልያል። ነመ ጉዳዳ ነመ እኮ ቤተኒ ነመን ጎንቆመ ጅጂ ዋናን ጎንቆመ ጅጂሩ እንደንደኝ ዋንተን ጅሬኛ ኮ ከሰት ጅጂሩ እንደንደኝፍ ማላከን ኦፕሰናከን ማላከን ጎድ አካም ባዱፍ ለመፋ ከዘል ዋንተን ጅሬኛ ኮ ከሰት ጅጂሩ ደንደኡፍ አካን ደፌ ጅጂሩፍ ኦኔ ጉቱን አፍከን waanan jijjiiruu danda'u immoo waanan qayyaruu danda'u immoo dafee immediately tarkaanfii ariifachiisaa irratti fudhadhe akkan jijjiiruuf immoo maal godhi honnee cimaa naa kenne akkan jijjiiruuf. Sadaffaan sorry waan lamaan kana kadhata sirriitti waan lamaan jedhe waan lamaan kana tokko waanan tasa jijjiiruu hin dandeenye obsa naa kenne waanan jijjiiruu danda'u waan jijjiiruu narra jiruuf garuu danda'u immoo maal godhi dafee akkan jijjiiruu fi dandeettii isaa naa kennedha. Wantoota kana lamaan akka sirriitti adda baasee baruuf immoo beekumsa guutuu nan dhoowwatinedha. Waan kana lama tokko waanan jijjiiruu danda'uuf dafee akkan jijjiiruuf humna naa kenne lama waanan jijjiiruu hin dandeenyeef immoo akkan baadhu kan koo ta'e akkan baadhuu fi akkan danda'uuf obsa naa kenne. Waanuma kana lamaaniif immoo sadaffaan immoo waanuma kana lamaan immoo baruu akkan danda'u waan kana lamaan iyyuu baruu akkan danda'u maal godhi beekumsan kana ittiin beeku naaf kenne jedheetu Waaqayyoon kadhata. Dubbiin eenyummaa ofii adda baafachuu asirraa jalqaba. Of beekuun murtoo hin qabdu taanaan yoo of beektes murtoo murteessuu hin dandeessudha. Miratuu Shaanqoo akka kanadha. Of beekuun foormulaa hin qabu jechuun of wallaaluun foormulaa qaba jechuu isaati. Of beekuun beekumsa caaludha. Of beekuu wanti bakka bu'u hin jiru. Albuunni namni itti fayyadamee fixuu hin dandeenye of beekuudha. Of beekuun foormulaa hin qabu. Of wallaaluun garuu foormulaa walxaxaa ta'e qaba jedhetu lafa kaa'a. Addunyaa kanarratti namoonni baay'een osoo of hin beekin beekaa fakkaatanii taa'u. Beekaa waan fakkaateef waan beekte sitti fakkaatin. Namoonni baay'een beekaa fakkaatu malee beekumsa qaban. Barachuun beekuun ibsu. Beekuun garuu barachuu ibsa jedha namni kun. Barachuun beekuun ibsu. Abalu hin barate jechuun beekumsa qaba jechuu ta'uu dhiisuu danda'a. Beekumsaa garuu akka inni barate ibsa. Of beekuun foormulaa hin qabu jechuun of wallaaluun foormulaa qaba jechuudha. Barachuun osoo of beekudha ta'e namoonni baratan hundumtuu beekaa ta'u turan. Garuu addunyaan kun rakkina walxaxaa keessa seenaa kan jirtu bara barnoonni akka galaanaa addunyaa kana irra dhangala'e keessattidha. Dur addunyaan kun, dur biyyi kun, dur jaarraa dur abboonni keenya jiraachaa turan keessa rakkinni hin jiru biyya keessa. Rakkinni hin jiru akka addunyaatti. Jaarraa 21ffaa kan tuni waan seencharii nu keessa jiru keessatti garuu addunyaan walxaxaa fi rakkinni guddaan biyya irratti kan dhalate bara teekinooloojiin bara beekumsi addunyaarra akka galaanaa dhangala'e keessa rakkinni dhufe. Otoo beekumsi rakkina fura ta'ee bara keenya rakkinni dhufu ture. Dur yeroo beekumsi hin jirre, dur yeroo teekinooloojiin hin jirre rakkinni jira ture. Rakkinni garuu irra jira. Kanaaf beekumsi rakkina fura miti. Barachuutu rakkina fura miti. Karaa ittiin rakkina san furan beekuudha malee. Kanaaf bara akkasii kana keessatti of beekuun akka filannootti lakkaa'ameera. Of beekuun filannoo hin qabu. Jalqabni waan maraa of beekuu dhuunfaa irraa akka eegalu beekamaadha. Foormulaan of beekuu waan tokko qofadha. Innis of wallaaluun dhukkuba qoricha argachuu hin dandeenyeen qabamuu akka ta'e beekudha. Nama of hin beekne tokko dhukkubsataadha. Eessa dhattee yaaluu hin dandeessu. Ofiisaa wallaalee waan ta'eef. Qorichi ofiisaa isa barsiisus hin jiru. Namoonni of beekan seenaa addunyaa keessatti hirkattuu ta'anii hin beekan. Hirkattummaa diinaa ofii beekuuti. Of wallaaluun foormulaa qaba. Foormulaan isaas kanneen an amma isinitti himu. Gadhaantummaa, baay'isuu hirkattummaa, baay'isuu of wallaaluu,
walqixa of awwaaluu. Gadaantummaa baay'isi hirkattummaadhaan baay'isi of awwaaluudhaan walqixa kan inni dhufu reegisaa of wallaaluudha. Kanaaf osoo of hin beekin namoonni du'an addunyaan kun rakkoo guddaa irraa keessatti akka kuftu taasisaniiru. Warra addunyaa kanaaf ga'ee isaanii osoo hin taphatin darban dhaloota dhufuurra itti gaafatamummaa dachaa kaa'anii darbuu isaaniiti. Warra addunyaa kanaaf ga'ee isaanii osoo hin taphatin darban dhaloota dhufuurra itti gaafatamummaa guddaa kaa'anii darban. Si malee namni of beekuuf dhalate hin jiru. Osoo of hin beekin du'uun osoo hin dhalatin du'uu wajjin garaagarummaa xiqqoo tokko iyyuu hin qabu. Of beekuun siyaasa miti. Siyaasnis of beekuu miti. Of beekuun ilaalcha. Of beekuun jireenya. Of beekuun jireenya keessaa hin argamu. Jireenyatu of beekuu keessaa argama malee. Yoom of beektaa? Kanat of beekuu dandeessu gaafa ati of hin beek akka of hin beekne barte. Waa'ee ofii beekuuf nama biraa hin eegin. Waa'ee keef dirqama yaada gaarii yaaduu kan qabu namni jalqabaa tokkosidha. Ati ofii keef diina ofitti hin ta'in, of hin lolin, of hin goolin, of hin tuffatin, of hin cabsin. Ofii keef yaada gaarii qabaadhu. Ofii keef sammuu keef yaada gaarii qabaadhu. Murtoon dhumaa ati murteessuu qabdu of beekuu keessatti wanti hundumtuu akka jiru ofii kee gadi taa'iitii of amansiisi. Gadi taa'iitii ofii kee kana amansiisi. Of beekuuf qophooftitta yoo ta'e sababni isaas of wallaaluun of wallaaluu waan ta'e of beekuu keessaa of beekuu kan biraatu madda malee of wallaalutu madda miti. Waa'ee keef arruma abbaa murtee sirrii ta'uudhaan murteessi. Namni biraa waa'ee kee murteessuun barbaachisu. Murtoo sirrii waa'ee eenyummaa kee murteessuuf tarkaanfiin jireenya kee akka kan qeerransaa fi sochiin dhiiga kee illee kan injifannoof socho'u ta'utu irra jira. Egaa jireenya keenya keessatti waan hundumaa kan dursu of beekuudha. Otoo of hin beekin waa beekuuf tattaafachuun baay'ee rakkisaadha. Of beekuuf immoo formulaa addaa hin qabu. Kanaafuu waan hundumaa dura ofiin kee siif galuu qaba. Kitaabni ati dura dubbistee fixxu. Kitaabni tokkoffaan ati daftee dubbistee fixxuu qabdu kitaaba ofii keetiiti. Of dubbisi. Ofii kee kana dubbisi. Jireenyi namaa kun kitaaba tokko. In caalayyuu namatti hubateef dubbisi. Kitaaba Maalsi Muniroo barreesse tokko Understanding Your Potential ga'umsa dhokataa keessa kee jiru hubadhu hojiitti hiiki. Kanaaf maal inni Anaaniyaaf Safiiraa keessa maaltu jira yoo jettan hafuurri Anaaniyaaf Safiiraa keessa jiru tokko jira. Innis hafuura sirrii hin taane tokkodha. Hafuura sirrii hin taane tokkodha. Hafuura sirrii hin taane tokkodha. Kanaaf yeroo tokko maaltu keessa keessan jira? Waan keessa keessan jirutu konkolaataan namni waata keessa isaa jirutu isa oofa shufeerii ta'e. Fakkeenyaaf konkolaataa tokko yoo ilaaltan yoo shufeeriin keessa jiraatedha gara fuulduraatti kan inni deemu. Shufeeriin marii qabaatee noofu yoo ta'e hin deemu konkolaataa sun. Kanaaf nama waan keessa isaa jirutu isa oofa. Kanaaf yaada gaarii, mul'ata gaarii, abjuu gaarii ofii keef qabaadhu. Isa keessa kee jiru mul'ataaf abjuu keessa kee jirutti cichi irratti kadhadhu, dubbisi, kadhadhu, hojjedhu. Nan du'a nan bada nan caba hin jedhin ibidda yoo babayyuu keessan darbe dhiitii amanii. Maalsi Munirootu akka kana jedha. Namni tokko rakkina fuula isaa duraa fi gooliif lola fuula isaa duraa keessa dabarsee moo'icha isaan garas jiru hin argu yoo ta'e
bakka jiru sana gadhiisee iddoo jiru sana gadhiisee nama kana danda'utti nama kana argutti haa kennu. Iddoo sun kasaa mitiidha. Jireenya tarra jiraattu kuni siif karaa moo'icha keeti. Kanaaf karaa moo'ichaa sitti mul'achuu qaba. Rakkina keessa, abidda keessa dhaabbattee, haala ulfaataa keessa dhaabbattee, fageessitee fuula kee dura fiicharii kee, borii kee arguudhaaf wanta keessa kee jiru, mul'ata keessa jiru kee amansiisi. Nagaan siniif haa ta'u. Egaan torban fuula keenya dura torban sagantaa guddaadhaaf eegamaa jirudha. Waaqayyoon kadhachuu qophaa'uu baay'ee barbaachisaadha. Thank you.